Akkam jirtu hordoftoota Oroo Kids Academy har'a kutaa 8ffaa boqonnaa 4ffaa heerummaa kan jedhu mata duree heerummaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Kutaa jalqabaa kanarratti heerummaa maayinni yookiin heerri maayinni kan jedhu kana tokko lamaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. As keessatti yaadrimee heeraa fi heerummaa, kaayyoowwan heeraa, barbaachisummaa heerummaa fi akaakuuwwan heeraa akkasumas gahee heerummaa fi nagaaf tasgabbii buusuu keessatti qabu maal akka ta'e tokko lamaan waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Afur tuqaa tokko irratti yaadrimee heeraa fi heerummaa kan jedhudha kan nuti argannu jechuudha. As jalatti heerri maalii kan jedhu gabaabinaan yoo kan ilaallu ta'e heera kan jennu dookumentii seerotaati yookiin walitti qabama dookumentiiwwan seera wajjin wal qabataniiti jechuudha. Heerri qajeeltowwanii fi tumaalee bu'uuraa of keessatti qabatu ta'ee caaseffama mootummaa fi sirna bulchiinsa mootummaa biyyi tokko hordofu kan akeekudha jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan heerota mataashee yookiin caaseffama seeraa qajeeltowwan tumattee qabdu ni qabdi. Qajeeltowwan kunniin ergama mataa isaaniitii kan ba'atanidha. Fakkeenyaaf keewwata 39 yookiin immoo heera mootummaa federaalaa keessatti keeyyatii 39 naannoleen jedha yoo barbaadan gara biyyaatti jijjiiruu danda'u heerri jedhu tumameetii jira jechuudha. Inni kun caaseffama mootummooti yookiin sirni bulchiinsa mootummaa tokko hordofu yookiin ittiin biyya isaatii bulchudha biyya bulchudha jechuudha. Heeroti yookiin dambiiwwan tumaalee hedduu of keessaa kan qabanidha jechuudha. Kana qofa miti jechuudha. Heerri dookumentii imaammatoota siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa, sirna hundeeffama bulchiinsaa, hariiroo aangoo fi lammiilee fi bulchiinsa mootummaa gidduu jiraachuu qabu kan eerudha jechuudha. Kanneen of jalatti hammata jechuudha. Heerri dhimma diinagdee wajjin wal qabatu, dhimma siyaasaa wajjin wal qabatu, dhimma hawaasummaa wajjin wal qabatu, sirna hundeeffama mootummaa kanneen hunda hammata jechuudha. Biyyi tokko kan ittiin bultu heeradha. Bal'ina maaliif heera sana jalatti qajeeltowwan bulchiinsaa hedduutu imaammatoota hedduutu jiru jechuudha. Akkasumas mirgootaaf dirqamoota lammiilee bu'uura ta'an kan agarsiisudha jechuudha. Heerri mirgoota namoomaa kanneen nuti jennu yookiin mirgootaaf dirqamoota lammiilee kan nu agarsiisu kan nu eerudha jechuudha. Gabaabumatti heerri seera hangafaa fi ol aanaa biyya tokkodha jechuudha. Argitanii as bukkeetti heerri maalidha? Seera hangafaa fi ol aanaa biyya tokko ta'ee sanada waliigalteen aangoo bulchiinsa mootummaa fi lammiilee ittiin hoogganamudha jechuudha. Sanada maaliiti? Waliigalteen aangoo bulchiinsa mootummaa fi lammiilee kan ittiin hoogganamudha jechuudha. Biyyi kamiyyuu heera mataa isheetii qabdi. Heera mataa isheetii ni tumatti. Ittiin bultiin yookiin ittiin jireenyi lammiilee biyya sanaa fi bulchiinsi mootummaa biyya sanaa, aangoo mootummaa biyya sanaa maal irratti kan hundeeffamedha jechuudha. Heera yookiin immoo qajeelfama heeraa dambii sanarra taa'ee jiru irratti kan fuulleffate yookiin kan hundaa'edha jechuudha. Heerummaan maalidha? Heerummaa maalidha kan jedhu immoo gabaabinaan yogguu ilaallu heerummaan sirna hojiirra oolmaa heera biyya tokkoo ibsu ta'ee inni kun heerri tumaa yookiin dambii qophaa'e sana. Heerummaan immoo hojiirra oolmaa isaati jechuudha. Hojiirra oolmaa heeraa kan ibsudha jechuudha. Adeemsi hojimaatni mootummaa bu'uura qajeeltowwan heeraatiin kan raawwatamu ta'uu isaa mirkaneessudha jechuudha. Akkaataa heeraatiin kan raawwatamu ta'uu kan nu agarsiisudha heerummaan jechuudha. Akkaataa itti dambiin sun raawwatu, qajeelfamii ba'e sun akkaataa inni itti raawwatu, sirni bulchiinsaa hawaas diinagdee nuti jalqaba jenne sun akkaataa inni itti raawwatu kan nu agarsiisudha jechuudha heerummaan. Kunis lammiilee fi aangawootni mootummaa hundi qajeeltowwan heeraaf bitamuu qabaachuutii qabu jechuudha. Yookiin dirqama itti ta'a itti gaafatamuu fi qaama jiruu fi jireenya isaanii godhachuun tajaajila haqa qabeessa kennuun kan agarsiifamudha jechuudha. Heerummaan lammiileen aangawootni fi mootummaa hundi qajeeltowwan heeraaf bitamuu, itti gaafatamummaa fi qaama jiruuf jireenya isaanii godhatanii fudhachuutu irra jira jechuudha. Sanadha haqa agarsiistuun heerummaa jechuudha. Dabalataan heerummaan yaadama aangoon bulchiinsa mootummaa seeraan daanga'uu fi bulchiinsi mootummaas
daangaa aangoo isaa amanee ittiin hojjechuu qaba kan jedhuun ibsama jechuudha. Garaagarummaan as bukkeetti bulchiinsi mootummaa fi daangaa qabaachuutii qaba jechuudha. Daanga'uu aangoon isaa daanga'ee ittiin hojii isaatti kenname raawwachuutu irra jira kan jedhudha jechuudha. Heerri ni daangessa jechuudha. As bukkee geesseetta kan jedhu daangaan kee haga asiitti kan jedhu ni daangessaa jechuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya salphaa yoo fudhanne akka heera Itoophiyaatti amantii fi siyaasni wal keessa hin galu. Mootummaan dhiibee amantii keessa galuu hin danda'u. Amantiinis dhiibee siyaasa keessa maaltu isaan daangessa? Heera biyyichaatu isaan daangessa jechuudha. Heeraan wanta dhorkamee jiruuf jechuudha. Inni adda biraan as jalatti ilaallu kaayyoowwan heeraadha. 4.2 irratti kan nuti argannu kaayyoon heeraa maali yookiin gochaawwan heeraan raawwatamuu qaban maalidha kan jedhu yoo ilaallu kaayyoowwanii fi barbaachisummaan heeraa maali? Heerri karaa ittiin galma tokko milkeessan waan ta'eef maal gochuuf kan nu gargaaru? Heerri karaa ittiin galma tokko milkeessan waan ta'eef kaayyoowwan mataa isaa qabaa jechuudha. Kaayyoowwan mataa isaatii ni qaba. Kaayyoowwan heeraa keessaa kan bu'uuraa aangoo bulchiinsa mootummaa daangessuudha. Maal gochuudha? Aangoo bulchiinsa mootummaa daangaa itti gochuu fi mirga lammiilee mirkaneessuudha jechuudha kaayyoon heeraa. Inni jalqaba isa kanadha jechuudha. Jalqaba isinitti himeen. Dabalataanis haala caaseffama mootummaa, sirna bulchiinsa mootummaa fi qaamota aangoo mootummaa ibsuudha jechuudha. Maaltu kaayyoon heeraa? Kaayyoon amma olitti eerre kun yookiin barbaachisummaan heeraa kanneen kanadha jechuudha. Caaseffama mootummaa, sirna bulchiinsa mootummaa fi qaamota aangoo mootummaa ibsuu danda'a yookiin ni ibsa jechuudha. Gahee fi itti gaafatamummaa qaamota mootummaa fi qoodama aangoo qaamota bulchiinsa mootummaas ni murteessaa jechuudha. Itti gaafatamu gaheen isaanii maal akka ta'e heeraan kan daangeffamedha. Itti gaafatamummaan isaanis maal akka ta'e heeraan kan daangeffamedha jechuudha. Eenyuuf? Qaamota mootummaaf jechuudha. Akkasumas qoodama aangoo qaamota bulchiinsa mootummaas murteessaa jechuudha. Qoodamii aangoo achi keessatti jiru maal akka ta'e adda baasee kaa'ee jira. Fakkeenyaaf qoodamii aangoo biyya keenya muummichi ministeeraa qoodama aangoo mataa isaatii qaba. Pirezidaantiin biyyattii qoodama aangoo mataa isaatii qaba. Akkasumas bulchiinsi naannolee qoodama aangoo mataa isaaniitii qabu. Inni kun maaliin kan daangeffamedha jechuudha? Heeraan kan daangeffamedha. Kallattii imaammatoonni siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa hordofanis ni akeeka jechuudha. Kallattii imaammatii siyaasa biyya tokko ittiin geggeeffamu kan akeeku maalidha? Heera biyyi sun tumattee jirtutu kallattii sana akeeka. Akkasumas diinagdee isheen geggeessitu biyyoota biroo wajjinis haa ta'u biyya keessatti diinagdee fi hawaasummaa isheen hordoftu kan akeeku maalidha? Heeradha jechuudha. Heeradha. Fakkeenyaaf asitti fakkeenya salphaa isin kaasuuf yaale biyyi keenya sirna gabaa bilisaadha kan isheen fayyadamtu. Sirna gabaa bilisaa jechuun firii maarkeet ikoonoomii kan jennu daldalaan akka barbaadetti daldalachuu akka danda'u heera eeyyamedha jechuudha. Kanaaf inni kun heeratu daangessa jechuudha. Mootummaan gabaa keessa seenuu hin danda'u. Maaltu isa daangessa? Heeratu isa daangessaa jechuudha. Inni dabaraan mirgootaa fi dirqamoota bu'uuraa lammiilee seeraan akeeku. Lammiin biyya tokko mirgi isaa maal akka ta'e dirqamni isaa maal akka ta'e maaltu akeeka? Mootummaan jijjiiramaa yoo deemes ka daangessu heera biyyattiin tumattee jirtu sana jechuudha. Dirqamaa fi mirga isaa kan namni tokko beeku maal irratti hundaa'uun heera biyyattii bu'uura godhachuudhaan jechuudha. Mootummootaa fi sirnoota bulchiinsa mootummaa haaraa ijaaramaniif beekamtii seeraa kennu. Inni kun maal gochuudha? Mootummootaaf sirnoota bulchiinsaa jiraniif beekamtii kan kennu heeradha. Inni kunis heerri ga'ee ol aanaa biyya tokko keessatti akka qabu yookiin qajeeltoo bu'uuraa biyya tokko akka ta'e kan nu agarsiisudha. Duudhaalee yaadamaa fi galmoota aadaa siyaasaa biyyattii mul'isu. Inni kunis isa ijoo barbaachisummaa yookiin kaayyoo heeraa isa adda biraadha jechuudha. Duudhaa biyyi tokko qabdu yaadama akkasumas galmoota aadaa fi siyaasaa biyya sanii mul'isuu danda'a jechuudha. Heerri bifa gabaabaatiin. Alaabaa biyyaalessaa fakkeenyaaf alaabaan biyyaalessaa akka kana nuuf haa ta'u jedhee kan filatu jalqaba hawaasa biyyattii yookiin jiraattota biyyattiidha jechuudha. Sanaa booda heera irratti barreeffamee kan taa'u. Fakkeenyaaf alaabaan biyya keenya
magariisa jalqaba irratti magariisa, gidduutti keelloo, jalatti diimaa, keelloo irratti immoo bifa geengoon cuquliisaanii fi adiidhaan mallattoo urjii sararamee jirutu jira. Inni kun heera biyyattiin tumatte irratti waan barreeffameef hanga ammaatti itti tajaajilamaa jira. Heera irraa osoo jijjiiramee alaabaan sunis ni jijjiiramaa jechuudha. Faaruun biyyaalessaa akka kanaa geggeeffamuu qaba jedhamee kan barreeffametu ittiin geggeeffamaa jira. Faaruu biyyaalessaa fudhachuu dandeenya. Faaruu naannoleen qaban fudhachuutii dandeenya. Alaabaan naannoleen qaban fudhachuutii dandeenya. Isaan kun maal heerarra waan al tokko taa'anidha jechuudha. Heerri haga hin jijjiiramnetti mootummaan yoo jijjiirames kan itti fufee tajaajilu heera tumamee jiru sanadha jechuudha. Mallattoowwan biroo ijaarsa mootummaaf barbaachisan murteessuu fa'a. Mallattoowwan biroo jechuun loogoowwan adda addaa yookiin immoo agarsiiftuuwwan mootummaaf tajaajila kennaa jiran kan tumamanii jiranii jechuudha. Aasxaa fakkeenyaaf aasxaa fudhachuu dandeenya. Aasxaan naannoo Oromiyaa bifa odaa kan ofirraa qabudha jechuudha. Inni kun illee maaliin heera biyyattii irratti kan tumamee jirudha jechuudha. Kanaaf kaayyoon heeraa yookiin barbaachisummaan heeraa agarsiiftuuwwan kanneen amma asitti kaafne kanaati jechuudha. 4.3 irratti maal arganna? Barbaachisummaa heerummaa kan jedhudha. Heerummaan maaliif barbaachisaa? Biyya tokko keessatti sirna bulchiinsaa mijataa ijaaruun misoomaa fi nageenya mirkaneessuuf heera qabaachuun qofti gahaa miti. Inni kun immoo maal heerri qofti yookiin caaseffamee sirna bulchiinsa mootummaa sirna mootummaan tokko jiruun heerri qofti gahaa miti jechuudha. Heericha sirnaan hojiirra oolchuun maal ta'uu qaba? Beekamuutii mirkanaa'uutii qaba jechuudha. Heerri barreeffamee qofa jira taanaan hojiitti ni hiikamu taanaan biyyi sun jijjiirama fiduutii hin dandeessu jechuudha. Barbaachisummaan heerummaa keessaa gurguddoon kanneen armaan gadiiti. Barbaachisummaa heerummaa keessaa inni jalqabaa maal? Sirna diimokiraasii dagaagsuudha jechuudha. Inni jalqabaa sirna diimokiraasii dagaagsuudha. Inni biraan walqixxummaa mirkaneessuudha. Inni sadaffaan aangoo mootummaa dagaagsuun gaafatamummaa mirkaneessuudha. Inni itti fufeeru mirgoota bu'uuraa kabachiisuu fi birmadummaa uummataa mirkaneessuu kanneen jennu barbaachisummaa heeraa keessaa isaan ijoodha jechuudha. Yookiin barbaachisummaa heerummaa keessaa warreen murteessoodha. Sirna diimokiraasii dagaagsuuf gaafa jennu gabaabinuma heerummaan yaadrimee aadaa heeraan buluu kan ibsu ta'ee hojiirra oolmaa qajeeltowwanii fi tumaaleen heeraa mirkaneessuun ijaarsa sirna diimokiraasii dagaagsaa jechuudha. Sirna diimokiraasii dagaagsuu keessatti yookiin immoo heerri barreeffame tokko kan hojiitti hiikamee lammiin biyya sanaa itti tajaajilaman yoo ta'e yookiin mootummaan bifa haqa qabuun kan uummata isaa tajaajilu taanaan bifa gaarii ta'een maaltu dagaagaa jechuudha. Sirna ijaarsa diimokiraasiitu dagaagaa jechuudha. Kanaaf baay'ee murteessaadha jechuudha heerummaan yoo heerri hojiitti hiikamee jechuudha. Inni itti fufe walqixxummaa mirkaneessuuf heerri hojiirra kan oolu taanaan heerummaan namni kamiyyuu seera ol akka hin taane taasisaa jechuudha. Heerummaan maal godhaa? Namni kamiyyuu seeraan ol akka hin taane mirga fi dirqama lammiilee akeeka yookiin hojiitti hiikameera taanaan lammiin hundiyyuu maali beekaa? Mirgaa fi dirqama isaatii beekaa jechuudha. Kunis seerri garaagarummaa tokko malee nama hundaaf qixa kan tajaajilu ta'uu isaa kan mul'isudha jechuudha. Maaltu? Heerri nama kam hundaafuu maal kan taasisudha? Bifa walqixa ta'een kan tajaajilu ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha. Aangoo mootummaa dagaagsuun gaafatamummaa mirkaneessuuf inni kun aangoo mootummaa maal gochuudha? Dhiifama aangoo mootummaa daangessuun gaafatamummaa mirkaneessuuf jechuun mootummaan daangaa aangoo isaa beekee aangoo isaan uummata isaa tajaajiluu qabaa jechuudha. Galmi heerummaa inni jalqabaa aangoo mootummaa daangessuu fi to'achuudha jechuudha. Heerri mootummaan siyaasa keessa amantii keessa hin galu, mootummaan gabaa keessa hin galu gaafa jennu maal gochaa irra jechuudha? Aangoo mootummaa daangessaa irraa jechuudha. Mootummaan kana ce'ee kan dhufu yoo ta'e heerummaan yookiin heerri sirnaan hojiitti hin hiikamne jechuudha. Akkaataa heerummaatti gaggeessitootni bulchiinsa mootummaa aangoon isaanii heeraan kan daangeffamedha jechuudha. Maal kan ta'edha? Heera biyyattiitiin kan daangeffamedha jechuudha. Aangoon gaggeessitoota yookiin bulchitoota mootummaa. Kunis hooggantooti mootummaa daangaa aangoo isaaniif kennameen sirnaan uummata tajaajiluu dadhabanis ta'e kanneen daangaa aangoo isaanii ala bahanii miidhaa dhaqqabsiisan gaafatamoo ta'uu agarsiisaa jechuudha.
akka heerummaan heerri hojiitti hiikamee heerummaan tajaajila kennuudhaaf yookiin immoo geggeessuudhaaf qaamni mootummaa tokko yoo aangoosaan ala ba'ee aangootti fayyadame itti gaafatama. Yoo akkasumas immoo aangoosaa keessatti immoo waan kennuu qabu yookiin tajaajila kennuu qabu yoo hin kenniin kaafu ta'es itti gaafatamummaa qabaa jechuudha. Inni kun daangeffama mootummaa mirkaneessuuf kataa'e isa ijoodha. Itti fufee mirgoota bu'uuraa fi bu'uuraa kabachiisuudhaaf heerri yookiin heerummaan sirna hojimaata mootummaa fi seeraa fi qajeeltowwan hoogganuu waan ta'eef kabajamuu mirgoota bu'uuraa lammiilee waan mirkaneessuuf barbaachisaadha jechuudha. As bukkeetti mirgoota bu'uuraa lammiilee kabachiisuudhaaf heerummaan baay'ee murteessaadha jechuudha. Maaliif akka qajeelfama mootummaan baasutti kan hoogganamuu fi qajeeltoo jiru waan hojiitti hiikuuf jechuudha. Birmadummaa uummataa mirkaneessuuf seera sirna heerawaa fi dimokiraatawaa ta'e keessatti seera qabeessummaan aangoo bulchiinsa mootummaa uummataan mirkanaa'a jechuudha. Eenyuun mirkanaa'a jechuudha? Birmadummaan uummataa kan mirkanaa'u uummatuma sanaanidha jechuudha. Yookiin immoo bulchiinsi mootummaa sun uummataan akka mirkanaa'u haala mijeessa jechuudha. Sirna dimokiraatawaa ta'e uummataaf gadi lakkisuun yookiin immoo hojiitti hiikuudhaan jechuudha. Kana jechuun maddii fi abbaan aangoo olaanaa sirna kanaa uummata jechuudha jechuudha. Akka biyya tokko dimokiraasii qabdi yoo jennu aangoon irra caalaan aangoon kan eenyuti? Kan uummataati. Dimokiraasii jechuunti maal jechuudha? Aangoon kan uummataati jechuudha. Kanaaf maddii fi abbaan aangoo olaanaa sirna kanaa uummata ta'a jechuudha. Birmadummaa uummataa haala kanaan mirkanaa'a jechuudha. Heera biyya tokko keessatti yookiin heerummaa keessatti. Kanaafuu heerummaan birmadummaa uummataa caalmaatti mirkaneessuuf kan nu gargaarudha jechuudha.